تمرّي جرا برا. تمرتني كم قوتن؟ تمرّي راك قريتي وخايف فريس جرا بيته. أكا بشان دوبا نقول أكا. هاي. أكا يروح بشان جلا اتناقن. إيه بو بقولا. سني قوناقين. أكا قرتي أتيم مدور قرتي أقول دينك تسي قرتي أكا تقولون دنيوكين. جرو سنبانتني جرتني ولا كتير سنبانتني مي. سنبانا سن أكا تقولون دندين. سنانا تو نمشينور دندو يتفيداتي. سني في يدنا. أتي وين سكوا؟ مجانوني مكان نبلة شاي جلسان. باقي إيجا مكية فيدي. قالوا كنا كم يجند أما كنا كي أول إنتو. كنا كيتي قلت يولو بولي سيجافته. باسي تو فيدي. لبو مالهم. خلاص واحد يتم برا وما تمتي خلاص سمبر. وجوان كنا قوتي قرتي. وجيت أنا سر عندي جيرة. غير على كنا كيس غير منا كيس سنجا يجله أيام برا أبو أنت كنت أنا لبو يتباسي متأسن أكنا برا جوجوري يا يقول كنت يا بعد اللي وان ناقوس سن وركين ناقوس أيه هنگر مت نادي منا كيس فيجا باتي هنگر مت نادي رفتي ها برادو ثاري بورمانا كنا نبدي الله اللي ديمو وان ملو. الله ديمو أنا تسكندي. أنا هي موي تسرعيها. بردو. بورنا أبنا وان تاتو بيتو أما مرة برشوا كبدا بيك. وصلوا له هندي منو. أنا أسجرو. وصلوا بونجرو يو. وبرانا أبو ملا. أنا أبو برد. وبرانا أبدي جراتشو كنا برد طله. أنا هنجفينا مكويني كابوس. الدو. هنا منين. واني نما كالي ثاتي سفور أزين. وانا كنا ستيما. إيش راتو نم دراك نجين. أنا أبو مرافو نارين أكبر نود الرابر تفمله شعر سوت تلبسه ولا أما ناس بيقولي إيه مالي بلوفت أدون كم ماشي سامتي مالته نمان تكار كيف سوبر جيران كم يس جيران يسن نور بعد دير كيلو دي كفر الجزيف ولا إيه مالا جمتني كم أجرفتن خاجا كم نوم تسي وان سيلا جسوسي في مرفيتي اسم دجاجة فيلا هنا في هجيم مرة جبتو هنا ساعة دمي فرقة ستيجا ديفتي كبار
maal jechaa jirtan? Kuni ajaja waan hin anjuun. Ajaja eenyurraa dhufe? Villaa kana galtee hojii asitti jalqabuun duratti maallaqa namaa sirra jiru ni beekta. Maallaqa namaatii sirra jira saniifuu amma abbaan akka kafaltuuf. Namtichi kun lubbuun hin jiru. Maal narraa barbaada? Lubbuun jiraachuu dhabuu isaa akkamitti beekteeti? Waan hin du'a isaa dhageef. Kanaafuu du'a isaa dhageessee jirtaami? Kunoo amma na laala. Anis ilma isaati isa jechuun ana. Ilma isaa ta'uu maaliin si beeka? Sansoota adda baafattaatii amma waan isin jee qofa hojiirra oolchi. Gonkumaa kana gochuu hin danda'u. Yeroo ani qophiin jirutti abbaan kee dhufee mallaqa kana fudhachuu hin dandeenye. Ati immoo amma ilma isaa taatus waan akka gochuu hin dandeettu mallaqni yoo san si qopheesse waan dhumee jiruuf. Ergasiifuu baay'ee gaarii dhagaa. Karaa kiyyaaniin fudhadhe sirraayi. Ni dandeessa fudhachuu. Maqaa fi sirriitti illee hin beeku gaarii. Liqiin namaa gala qabdii hin beektu garooti. Sannin beeka amma eessaa fidee siif kenna. Kun waan na ilaalchifatu miti. Abbaan keetuu karaa kanaan na wajjaa socho'u ture. Ergasiifuu baay'ee gaariidha. Rakkinni weetu hin jiru. Rakkina guddaatu jira. Rakkinni jirullee gurra banii sirriitti na dhaggeeffadhu. Liqii abbaa kiyyaa asirra jiru naaf kennita. Amma eessaa fidee siif kenna. Liqeeffadhu namni san si'afata hangaatti kannituufi garuu an si'afachuu hin danda'u. Kun waan ati naa himtuu miti. Ergasiifuu baay'ee gaariidha. Carraan an si hannu liqii namarraa fudhadhu miti liqii abbaa kiyyaa naa kan. Namni san si eeggata garuu an si eeggachuu hin danda'uti tanaafiti eegu. Eessarraa dhufan ijoolleen tun? Takkaa amma dura agarteen beektu? An takkaa harkeen beeku qabu. Hangaan iddoo isaanii adda baafannuuf dalagaan ta'e taasii ammarraa kaatee ni dhumatti. Kanaafuu ammarraa deemiti. Mana jireenyaa bareedaa isaanuuf ta'u barbaaditi kakiraa amman tana qophii nuu barbaadu fidi kun. Hayyeegaa ammaan deema. Har'arraa eegalee mooran tun akka hin banne. Amma booda naaf ga'ee jira nan darabin. Yoo obboleessa kiyya bara akkanatti dhukkubee nyaata nyaachuu dide hin fayyituu bara. Dhiyeessi gaafa rabbi fayyin fayyitu naan jedhe ni fayyaa. Yoon fayyuu baadhees rakkoo qabu. Rakkoo qabu yoo fayyuu baadhe beekta akkamitti akkanatti yaadda. Akkatti fayyituu hin barbaada bara eenyu si mala eenyu qabaatu nyaata akkamitti akkana jettu. Dhiba maniif homaan ta'anii bara obboleessa kiyya. Dhiba maniif namni homaan ta'u guyyaa takka fayyuun kennuun. Dhibeen tunna jabaataa jirti obboleettii. Akka duraanii irraa obsana fixachiisaa jirti. Homaan taatu ni fayyitaatummaan harkan kennin malee inshaallah rabbi jira ni fayyitaa hota akkaan taatu maayyaadha. Akka afaan keetii kana rabbi haa godhu obboleettii. Mee amma dawaan kalee siifisan hota akkasirraa wayyeessine homaa jijjiirama irratti nagarre. Homaa jijjiirama wayii nagarre. Dhibeen sun irra jabaataa jirti. Garuu obboleettii yoo ani baatee wayii magaalaa gaddita. Wayii gaddita ati kam ta'uu deema? Maal ta'uu deema? Karena takkan lagi di stadium musuh tinggi sumanta tu ni fayyita. Maal naan jette obboleettiin ta'e jechuudha. Yoo ati warqanaa fayyite akka duraanii sirriitti wajjin qofalee taphatiin naar kuteessa. Anis wanni aan filadhu sana osoo akkas ta'e baay'ee natti tola. Amma mee gaddanatti baay'isniiti gara dalagaatiin deemuu deema. Gisee dalagaa deemee maallaqa guutuu na kennan
Bahakuma namti tibira kesinjira sambira sigesa doktor kus kesinjira sambira. Kuma anta tu option kaita. Amma kayatin debe mana osoi sa riban kan kulkulesa. Yon kisi yana osoi sa riban kan mana kulkulesu badinati aran. Mamma debe sidalala. Wan tana yade samu ke isi. Aliman akas tete obolesi asite walantu wani barbani makasibinu barbada. Mara kena kau nafsu kubetul kuyo bakka godhanii fi tajaajilan waan simiitu jira. Ammas illee mucaan tuni yeroo dheeraa nu bira hojjechaa turte. Ganas isillee raawwachuu qabna jechuudha. Galanni ilma namaa hanganuma sareenuu kabajaa qabde biyyaan baasitti. Asan hin jenne bara anaaf waliigala akkasiin deemtuun barbaada dubbii takka akkanatti hin guddisa. Maaltu kan hunda siyaarsi yaa bareeddatu. Anama dubbii takka sirraan galu akkuma isin deemtu bichaan barbaada nama waliigala dubbii takka sirraan galu. Baay'ee qibaate jechasna. Kireema jechasna kennu. Sirra laalu dhiyeenya kana hanga beebiin ta'een dhufte tun hanga beebiin dhufte akkana si gochaa jira. Kanaafuu yaadin beebiillee anas sosobaa tole. Sii miti ati nama gaariidha. Beebis keessa jirutu yoo keessa akkana si godhaa jira tole. Isaan anas sosobaatii. Akkam na godhaa jira. Akkuma argitu kana si gochuu jira. Akka nama gaarii garuu osoo si taate osoo si beekuu baadhee sitti haara. Gaarummaa tan ta'e tanaan irraa hinfadhu. Beebii tana si jeequ jira malee. Adaan malee anumatti hanjamtaa miti. Ani waliigal micoon tun akkasii deemtuun barbaadaan. Yeroo ani dubbii sitti kaasu hanjabaa eegalta micoota waa malee jibbine wayiin irratti argee sin ji'a. Waan inni irra argisan dirqama si himuu qaba. Kanaafuu isin asii haa deemu. Hedduun jarjarii dhimma kana achi deebisi. Sukkaarri eenyurraa sitti darbe hangaruun qabuuti. Deebii tana fidee dhufu. Sukkaara wayiitiin qabu takka isin asii haa deemtu ani ammootuyyuu ana jalaa deema kanaas ana jalaa deema rakkoon hin jiru. Bal'ifadhaa ta'a isin hin silachiinu. Akkin si jedhu meetas gabbaa. Maatas gabbaa mataa dhukkubsite. Sukkaarana godhu jiraa. Wanni lolaan taa'aaf hin jirtu. Wanti hunduu mariin taati. Yoo harimaa oofuu barbaannes ani ifatti walumaan mari'annes utuma ofirraa oofu tole. Kanaafuu haadha mana tiyyaa bareedduu qaaliitii na jalaan haaliin tole.
Sim, não é cara. Veio evidente. Sim, tem nada lá do titi. Eu esse o ado gostar assim de tes. Itu arin tole. Sela diverti lawan diverti lebih itu ya ada. Sama tu kan cisa. Yo sih kan sele gara-gara tiada tole. Ni amma bawa film ma wan ala war badu jira. Oh boleh sikit wan nak kedua mau kemtiri itu ya jira. Wan isbor badu jiro isbor isu jira sih dah. Mungkin jira kenita. Insulati nanti wan isbor badu sih dah. Uma mungkin Asal semua berbadu jira nanti wan itu bersih. Mara penggap na berbansit na bakal. Ayo na lalika. Oh boleh sikit ke kalau dokter jadi geswa dan denif. Ani leti ko nanti menjawab dan leti ni. Ujin dia ni jadi sunar tek kau nanti betul mere. Sani kita nama bisnes gudang kau ni. Silakat tiada tu si. Nara lali na. Mara penggap. Ayo kalau punya gaya. Bagus hawa. Ni masih dapat berbansit. Mana nak kata? Sa cumpa tidak sih. Nama boleh sikit berarti sama sendiri jira. Laki semua enggak tapi. Ukur sacun badi miti boleh titi. Garu ukur sacun kerana kesa ilmu nama yero nunggu fardu yero ukur satu kan. Dibentun nama hedu dan sibafti. Baka fit Allah dan sibafti. Karena rawa yargu dan tet. Dibent ukur satu itu suahid bisa bersifti. Wahid dua debastif. Nama ini kabu, fira ini kabus. Yerosan argu danda. Yerosan debastif. Baru lahir kenal lagi nak atau boleh tibi. Laki yang mampu singgah kali. Rabu man tapi siapa Yusuf boleh sikit. Dibeti ya, katakan darahnya no boleh tibi. Anim faya. Yero Rabbi faji saja deh faji. Garu dibeti ya tanah family sejalan najala senjabi. Ibamu kuya family senjabi. Wan takkan betul berbeda boleh setiap sirna lagi hadu. Sudah kau tinggal baik. Siapa cakap ni ani tadi? Siapa cakap ni ani kau nenjas? Tarak keseret betul berbeda. Siapa cakap kabajat jalan dah humana tidak gaya. Sama minat aku nama kabajat hiru sujira boleh ti. Mari makan aja. Yak kisah tu lebih boleh sedih. Humana ya tim biar tu kau ni kayak kita. Duftee sakkanatti dhuftee dhufte. Akka shawaaraan jira sanii hin ture. Maaltu si haarsa? Azaareen lamucaan sanaan qarraan akka jibuutu. Azaarii wajji walloltani? Nama badaadha inni wallollee dhuttiin dhufe anarraan booda karaan deemuu hin qabu. Saniif hin rakkatin asuma nu bira jiraatta. Kilaasii kana siifin kenna. Dhugaa baay'ee galatoomaa. Anis kawaayii takka sirraa fedha. Jaarsi kiyya. Erga viillaa isin asitti galle Haliima akkuma jala deddeebi'u jaalattuu isin irraa isa qabeessa akka kijiba uumtee mana kanaa baastuun barbaada. Akkamitti haa duuba kun si yaachisin alatti waan hunda taasisa. Yoo booda jaarsa kan nurra naqeewa. Kanaaf isitaatiin kun hojii tiyya. Hayyeeme isii asii bifa kamiin sirraa oofu. Akka gootunatu sitti hima.
Maali? Roon haliiman daba mana keessa hatta sinjee na dhamanne amma bakka isin itti gurgurtanatti ni bilbilayna himu jiran ayya kam jette tamee Gocha dhawaan isaan dubbatin kam haliima fudhatu maali eenyu si bilbila keessa maali waan isaan dubba dhabaa telefoonatti bilbilameedhaan kun olaal Kam jedhanii maali godhee si bilbila? maqaa isiitti suuraa isii kun arganii jira yoo barbaadde kun waasaappi seeni kun olaal yoo barbaaddeyyee na namantu laal isin obboleessisii wal dhaanuudhaan daba mana kiyya hattatiniin kutte ana dhukkuba sammuu natti taatutini Kun jakiyya malee kun isii miti. ilaali jikeetii Kun waan Photoshop dalagee waan akkanaaf. kanaafuu ati nan dhamantu jechuun boru kana caala waan mana keessa nuti qabnu guutuu gurguratti haa kuttu hayyan amantu duraanuu nan dhamantu dhima sitti nan dhamantu amma waan mana jiru miti mana nurra gurgurtee haa deemtu baay'ee nan dhamantu yaa baatu. Si amanee ture garuu amantii sirraa agar na dhageettaa har'arraa kaastee obboleessa keetis fudhadhu mallaqa keetis fudhadhu amman tan irraa gabbee ani garuu akka keetii miti. Maa sababbiin maaliin balleessee yaaddu? Akka silaa badii adda daraydeen waan akkanas dhiisu miti anna akka keetii miti garuu badii ati amma balleesti ijjektii tanaan argite. Maali badiini? Sa'aatuu ni beekati anna deebisti ni miti amma akkasii jedhe. Karaa argita obboleessa keessa asii fuudhe obboleessa keessa dhukkubsatallee asii fuudhe deemina irraa. Yaa koo kana godhin. Mee meeshaa dha obboleessi kiyya dhukkuba kana fuudhee eessa fide meeshaa dha. Akkuma inni xiqqisuma inni obboleessi kiyya kun naawwa yaa'u dalagaa irra illee inni manarra deemu baasi. Yoo manarraa baane mee eessa dha. Sawwaan nagachuu qaba. Atuu gizee waan nagoota nagooti. Akka xiqqoollee akkana yaadna. Kun waan nagachuu miti obboleessi kee fudhadhu narraa deemu. Duraanuu isii amanuu dhabe. Asii fitatteef. Sanas bakka eega dalagaa irraa illee naariiti. Deemeetiin dalagaa wayii barbaadadhee dalagaadhaan obboleessi kiyya kadhabuun qabu. Manumarraa qofa nu baasini obboleessi kiyya asuma keessaa jiraatu hanqaaraan mana barbaadee argu. Anaa keetitti garaan jabaadha. Garuu waan dhukkubsataa ta'eef baay'ee takka isinii kennee jira sababa isaati. Garuu argaa hin danda'u tole.